فتكون dureeyyi biyyattii halkan tokkotti kasaara arganii hin beekneef saaxilee jira. Qoqqobbiiwwan kan hordofee biliyeenaroonni Raashiyaa 22 halkan tokkotti kasaaraa doolaara biiliyoona 39 saaxilamanii jiru. Dureeyyi biyyattii keessaa hundaa ol kasaaraan guddaan kan hubaman abbaa qabeenyaa dhaabbata boba'aa Lukoil Vajit Alek Perov ta'uu mul'isa gabaasii Business Insider. Namni kun guyyaa tokkotti qabeenya isaanii parsantii 32 dhabanii jiru. Qabeenyi isaanii duraan doolaara biiliyoona 19.2tti tilmaamamu halkan tokkotti gara doolaara biiliyoona 13tti gadi bu'ee jira. Abbaan qabeenyaa kilaba kubbaa miilaa Chelsea Roman Ibrahimovic dabalatee dureeyyiin biroos kasaaraa ol fakkaatuuf saaxilamanii jiraachuutu himama. Qoqqobbiin kun abbootii qabeenyaa qofa irrattis hin daangoofne. Biyyattii hubaatii dinagdee jabaarra buusudha jedhu xiinxaltoonni dinagdee kun ammoo sababoota lammiileen Raashiyaa tarkaanfii mootummaan isaanii Yuukireen irratti fudhate mormaniif keessaa isa tokko jedhamee jira. Hammaan pireezidantiin Raashiyaa waraana Yuukireen irratti labsaniif deeggarsa uummataa of duubaa qaba jedhanis lammiileen Raashiyaa hedduun magaalota Piitersbargii fi kanneen birootti gara daandiitti ba'uudhaan tarkaanfichaa mormaa jiru. Murtoo pireezidantii isaaniitis gocha maraatummaa jedhaniin mootummaan Raashiyaa lammiilee murtoo isaa morman kanneen irratti tarkaanfii humnaa fudhachuun hidhaatti guuraati jira.